yaani ati akka mataa gaditti heerumtee naan bultee egooti ma amirii abbaa manaatiin bultee amirii waliitiin bulanii jiraachuun barbaachisaadha. Amirii warra abbaa manaadha. Ani Oke, sallallahu rakkoon qabu inni rakkoon qabu siin jedheem garuu moojuu hojjechuu dursa kaamadiina innan hojjedhaas hojjechuudha ka. isaa miti waa'ee hojii maaltu fide anaamatti wal fuunee kan innaan waa'ee duniyaan dhufas jedhee bara duniyaan nama ibbusaati. Duniyaan hin dhufaa. Maal nyaanna maalluun imaraatii keessa jirra hoo. Maal nyaanna maalluun inni sabini siin jedhee barsana. Ani ammar margiira fayyaan kootu birriidha waan sabdaati. Jireenya afaan sabdaati. Jireenyi dhufa siin jedhee bar qabeenyi dhufa. Qabeenyi dhufa. Qabeenyi Yoo dhufa. hojjetta dhufa maamaddiin. Dhaggeeffadhu. Qabeenyi dhufa jedhe dhaggeeffatuma. Qabeenya ilaallee waliin jaallanne qabeenya ilaallee waliin madaalle si galee kan beetti kan beekne si madaalle jedhan. Maaliif ati qabeenyaas dhiisi qabeenyi fayyaan kootu qabeenya guddaadha. Fayyaan kootu qabeenya guddaadha dhiisi. Maaliif namoonni baay'een akkasii si madaaluu danda'ani si gowwoomsuu danda'ani waan garaagaraa sin jechuu danda'ani. Dhaggeeffadhu. Maamaddiin qubna gara dubbata harta miti na dhaggeeffadhu qubna gara tokkoon sitti maalaa waan boriitu Fayyaan kootu qabeenya sin jedha barre kun nagara sin dubbataa barre fayyaan kootu qabeenya guddaadhaan sin jedhe barre. Maaliif dhaggeeffadhu. Eenyu gaafadhu. Wayyaa maamaddiin amma taa'aa jirta amma edal kan laayivii irra turte ganamarraa laayivii irra turte birrii 50 yoo ati baadhattee jiraatte birriin 50 sun taa'ee si eega malee birrii 51 ta'ee sin eegu. Ammas taanaan yoo na fuuchuu karoorfatte yoo dhatte birrii 50 sana dhibba gootee deebite na fuuta wal fuuna malee akkasitti hootee nyaamaddiin nuun tokko kunoo laan namni as keessatti suuqii banatee fooqii ijaaree makiinaa bitatee hoo maal taate ati hiyyeessa gargaaraa ofirra darbe. Alima qoy gaafii deebisa. Namuu kamuyyuu wal jaallatee wajjiniin dalagatee sargii godhatee wal fuudhee malee namni qabeenya lafaa buddusee aliif jedhee lafaa ol ka'e tokko hin jiru. Quba qabaadhu kana seera imaraatiiti. Godinyaa koo ta'e hunda jedhaa yoo akkasitti ilaalaa ture jechuudha. Dhaggeeffadhu. Bajammaa walitti himna yoo haasaa waliifachuu ta'e. Atillee mana jaalaa keessatti sanillee mana jaalaa keessatti jennee akkanatti haasofne ta'e hin danda'amu. Anamma uummata Oromootiif qabsaa'eedha. Uummata Oromootiif dhaabbadheera. Nageenya uummata Oromootiif illee baay'een dubbataa ture hin beektaati jechuudha. Ameerikaarraa Kanaadaarraa as keessaa nama qaba. Si galee abbaa qabeenyaa hedduu qaba jechuudha. Nama birrii miliyoona 3 birrii miliyoona 4 birrii miliyoona 5 kan qaban nama Afrikaa jechuudha. Ati maa qofti of ammasiisi. Na jaalachuu keetiif. Amma miliyoona 5 amma miliyoona 5 akkaawuntii keessa galchuu amma ni kaasee jama. Hin galchu. Okay. Namni jira. Amma galchaanii miliyoona 5 si galchanii nama ni kaawwalii dhamna kalas ustaadaa Hamza waan manne homaatiin koollaan irraan jireeyyuu. Qabeenyi jira. Dhaggeeffadhu asii atummaan qofti of ammasiisi. Atummaan qofti shakkii namaa hedduu silkii nama si bilbilu hunda yoo ofirraa bulookifte. Laa wallahi namni noo Hamaddiin amma abbaa akkasiin jedhe sanaa silkii keessa biraa sanaan daawwalii fi naa galchaa dhini kun amma ni kaa'ee namni si bira dhufataa si qabadde. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Maammannuuri mana nan qabaa nyaata waa hunda nan dhiyeessaa dheera. Nasiriin kaameeraa nan kenna dheera si galee fuula irratti. Humna gara waa waadhaa seena kunoo viidiyoo si agarsiisa. Soba see taate. Humna garuma. Dheeraa bar uffata kana daraashaa waciina ture daadhee jira. Yoo jarra sirratti dhufanii waadaa galanii keessaan kaa dubboo. Laa hin kaadhu. Komentii dubbisanii Amaddiinis hin komentii dubbisaa jirti laa. Warra jechuudhaan warri amma komentii jala botaa jiru warra ofii jedhaatiif dubartiin biyya arabaa fidatte. 500 500 500 jarru dubartii fidde. Alima. Gaafa ayidiin kiyya eebbifamu gaafa waraqaa dhalootaa illee fudhu. Amaddiin kana fuusifnee wayyaa isaa, nyaata isaa, dhugaatii isaa, uffata isaa waa hunda nan danda'a jechuudha. Maaman uulan sochuu gaafa fudhata. Nasriin immoo kaameraa nan fideedhe. Si galee Ustaaz Hamzaashin murqee birrii mormaa waa hunda nan biteedhan. Mubaarik Musammaa immoo uffata siitii qabee mana kiraadhaa qabee waa hunda nan xumuraa jedhe. Si galee qabeenyi kun hundinuu abbaa qabeenyaati. Ramadaan immoo waan jarri nyaatan waan jarri dhugan hundayyuu nan danda'a. Maaliif namni na danda'a naanaatiin hojjettu ani hojjedhu maaf namni nu gargaara Hamaddiin gaafa zargii qofa tokko inni amma miliyoona 5 immoo yoo amma sirra galche amma maani kaawwaliidhaan. Amma dhaggeeffatutti amma namni walii galee jira namni walii galee xumuree jira beektaa namni asii miti. Ameerikaadhaanis nama qabaan. Ameerikaadhaanis nama garee jedhu amma tokko faata akkaawuntii qabdaa akkaawuntii. Okay, fida akkaawuntii qabaan narraa galchu abbaan miliyoona 5 sun wallaahi amman taaskiin feni kaasiidha maan. Laammee amma birrii akkaawuntii gareedhaa amma ijoolleessota durbaa gareedhaati hundi keessan. Gareedhaati ijoolleessota durbaa keessanii dhageessanii. Gareedhaati halkan kana jechuudha.
gareedhaati halkan kana dhugaan marbisiitti halkan kana gareedhaati waan jiru sirreessa. Ilaa dhaggeeffadhaa ani uummata Oromoo irraa kan qaba dhugaadha. Biyya Dubaayitti dhufee dalagaan naan taane kaayyoo manaa bee yaa obboleessa fayyifadhe dhiisee waraana keessaa yoo mallatee dhiisee bee dalagaan naan taane dalagaan Dubaayii warqaa qabu kaampaanii garaagaraa cufame mana jaataa kireeffadhee mana jaataa jira. Gareedhaatti haadha manaa fuchuufanii akka dhaggeeffadhaa akka murtu guutuu dheengadda miliyoona jaha guuranitti ijoolleessu ta'u dhibiyaa hanqabsaa dhaggeeffadhaatti akka hanqabsaa Oromootii warra dheengadda biyyaaf dhaabbate isa namni muudii qabatu tun ta'in nama biyyaa wareegamee aarsaa hedduu kaffalee jawaarri illee itti dhufeenya qaba jawaaritti illee nan hima ammasin gareedhaatti waan jiru qopheessa. Jawaarri illee akka maggisi tokkotti naa gargaaru dhaabbatu na bira itti nan hima lakkoofsaa qaba itti nan hima amma jechuudha sagalee qabeenya. Koi elme. Burtukoota akkuma miliyoona 60 kennameefi. Wallahi amma Oromoo gadi inni isin amma miliyoonni 5 akkaawuntii keerra galuu qabaarra wal fuunanii fatee jiran. Bakka. Garreet ijoolleen gaara Suudi Arabiyaa keessa jirtu 200 200 kennanii fi barlaabii isaa dhaqanii rasaa tokko sanii gammachuu sargiisa. Miliyoona Bakka jiru taanaa maddii beeka. miliyoona 60 guuramee miliyoona 60 guuramee ni garuu ijoollee Suudi Arabiyaa warra hunduu irraa jiru walitti qabanii maallaqa erganii tunu jedhan. Amma sini akka Suudi Arabiyaatti gareedhaati akka qabsaa tokkotti akka nama biyyaaf dhaabbate tokkotti kabajaa Oromiyaa guutuudhaaf qabdan Itoophiyaadhaaf qabdan hunda agarsiisuu qabdan biyyaadhaa kanatti jechuudha. Ijoolleen biyyaadhaa. Garee hidhamee guruuppii hidhamee nam tokko qarshii qabaatee fuudhamuu qaba. Warreen ajimaan nyaataa dhugaatii uffatta birrii waan garaagaraa of danda'uu qaban jechuudha abbaan qabeenyaa hunda. Maaliif abbaa qabeenyaa hundayyuu nan fide. Baagiddii faadhimaasii nyaata dhugaatii mana waa hunda nan daadhanii jiran fuudha keerratti sirraa cufanii jiran fuudhanii jiran jechuudha. Namni waan jedhee hin cufa inuma cufanii inuma danda'ani. Haadha manaa kooti immoo waan jiraachisuu hin danda'u. Waan biyya umurii keessa jira nama waraqaa qabu nama hojiillee dalagatee jiramu. Haati manaa kooti miidiyaa sooshaal miidiyaa. Hojii qabdaa. Haati manaa kooti sooshaal miidiyaa gubbaa dhiiseetti. Ani hojii koomishinaa suuqii keessan hojjedha dhageeffatamiti. Suuqii koomishinaa hojjedha hojii jahaa hojii baatii ammallee hin arganne. Dhiiseen taara ani nama hin qaba of gaa. Guyyaan sii kennu. Maal? Guyyaatti sii kennu. Guyyaatti naa kennu guyyaatti yookiin. Nyaanyaarra hojjettee raffattee baataa. Birii 50 yookiin birii 30 argadhee oola guyyaatti suuqii namaa keessa kan jedhamu. Yaa Rabbi. Maama iddiyyooma akkamitti hojjennee shaniifati wal fuunaree yoosaa. Dhaggeeffadhu gaa'ela keenya keessatti waa tokko waan biraan dubbatinati ati hin dubbatin sigalee yaaddan illee hin dubbatin atummaan qofti jaalalaa kenna illee jaalala sii kenna fayyaa kootu qabeenya keeti fayyaa kee qabeenya kootu kalas. Jaalalli amadiyyoo waan nyaannu nu qabaanne malee wajjiniin haasa'uun nu jibbisiisaa bara obeelomni amma fakkeenyaaf ati obeelofte yookiin atumuu dandeessa yookiin manatti na dhiiftee baduu dandeessa yookiin ati si dhiisee baduu danda'a bar. Maaltu si balleessa? Qabeenyi jira. Beelaa akkamittiin inni iyyuu taaree beelaan ammayyuu oomdee qabeela hin danda'uwan. Beelaan dandeessu jechuudha? Beelaan danda'uwan. Amma tishii jettee hojii galtee hojii utuu ji'a 2 ji'a 3 zimmettee hojii wayi 500 jira hidii qabdaa 2,000 yaani 800 jira utuu galtee ji'a 5 hojjettee beekaalee kee wal fuunaniifati. Asii mana kireeffannee walitti galla. Amma kana isin jedhaa roobittaa yaadnan kofsi hin galle bar. Fayyaan keenya iyyuu birriidha. Qabeenyi guddaan. Amaddi yoo naanne malee waliin jaallannu dhiisi fayyaan kee birrii wal gurgurannu reeshi taraa ammoo. Biqiltuu lakkoofsa tokko barreeffadhu siin galchaa. Amma abbaa miliyoona 5 sanatu deema. Amma fayyaan keenya walii qabeenyaa chaalenjii jammarra kalaasantis illee. Aanteeree dilleesh nan galchitu sana baaboo kennaa roon argaa ta'u moo deetara qabdaa hoola donqooroo.
Tulu Wallahi bora fulka ba waan gagra bareedu wali keessa gado taa'e faras itti nagar mishii shidam mishii segu. waan atti mishii waan ammaa kana itti lubbuu rabbal kaaba bareechitti yoo naddeebi'e. Abbaa miliyoona shanii. Yoo jar miliyoona sana hadha galgala akkaawuntii isaaran galchiniif yaadni hojjetatanii wal fuuchuu qabdu giddeeta hamma galchuu qabu Anamma madeera. namni akkaawuntii isaa miliyoona 5 dhiisi miliyoona 3 galchee fi jennaan amma mana Amadiin ni kaa'edhame taaskii qabadde bira dhaq. Waa kunoo Amadiin kunoo karaa daariin jiraannan nufa barbaade. Mee wal bira dhaqaa irra kaa'ati wal dubbisaa. amma kana jedhaaru ati mana kooti kuni wallahi ani qabeenya dhiisi duniyaan ni jira dhiisennaan ittiin gorsaatanii maali qabeenyi dhufaa wal fuunee naan dhufan jedhaanoo maaliif waa biraa sottanii. Akka jennanii barnutis Kunoo illee nan nufaan sitti dhiyoo Aduu jira taa'ame. garuu amma abbaa miliyoona 6 sana fidi. rabbiin sodaadhaa kottaa miliyoona 6 sana galchaa fuullee isaa jirti haadhattu amma akkasiin bira dhadhu barbaadna nuti isa kan nuti hin dandeenya. amma maal gona warroota Ameerikaa ofar nu galtaa wala warroota Ameerikaa jiran nu galchaati. Jiru moodeetara irraa kennan galchaa ijara akka tana iluu fa'i waamaa ishee. Maqaa jira beektaa Amaddii warroota Ameerikaa Amadii Awurooppaa moodeetara jiran. irraa kenna. Jarmaniin fa'i. Alima Oo akaawuntii qabdi Akkaawuntii keenyuun maxxansina rakkoon qabu. akkaawuntii kanuma Qabdi keessa waan? iyyuu agarsiisu rakkoon hin jiru ofii kan mubaarak isa galchanu. akaawuntii qabu akaawuntii qabu akaawuntii Hamma kana lubbuu chaalenji erga namni iddootti akaawuntii kennu biyyaa dhabee qabdaati Alima akaawuntii biyyaa qabdaa. Akkaawuntii koo miti Amadiin akkaawuntii koo maatiin natti dubbatu birrii kadhatte naan jedhu oo. Birii kadhatte isin hin jedhu bar anamma namni galchuudhaan galchee maatii keetti illee ijaarsa ergamee birriin guuramee uummanni walitti qabamee inni wal fuuna maali seera imaaraatiiti. Anamma qabsa uummata Oromootiif qabsaa'ee dhaabbadheera waan ta'eef uummanni Oromoo garbummaa jalaa baafnee albuudaa Oromoo deebifnee juntaa lafa laalchifnee mirga sabaa salammii eessifnee as geenye akka taphetti as hin geenye si galee uummanni Oromoo kun haqaa Amadiin uummata al tokko na dhaggeeffadha Amadiin taragaaggaiti. Amma waala kanaa sanaa dhiisii ata baay'aa moolii jirta ana baay'aa mooliin jira. Abbaa miliyoona 5 sana yoo fiddee jette miliyoona 5 dhiisiiti miliyoona 3 si galcha taanaan amman taaskii waan madde si bira dhufaa amma ni kaawwalii dhabna. Yoo maatiin koo miidiyaa irra hin jirrellee Amzaaf waan manne sheekota gurguddaa waan manne. amma uummata keenya dhaggeeffadha akka sabaatti tun ta'in akka nama biyyaaf dhaabbate tokkootti dhaggeeffadha. Warreen biyyoota Emireet keessa jirtanus warreen Suudan Arabiyaas warreen Kanaadaa jirtanus warreen Ameerikaa jirtanus amma dafaati guruppii gadee jaalaati haadha manaa gadhee jira. Dheengadda uummatuma Oromootu qaamaan irraa hojjetee asiin nagee uummanni Oromoo kun immoo galata guddaa isin biraa qaba. Isin illee irraa qabdanii anillee galata guddaan kabajaa guddaan isin irraa qaba. Nama arrafamuu qabu miti nama geeqamuu qabu miti. Waa'ee bultiti waa'ee jireenyaati miti Oromoon wal fuusiisa wal ijaara wal dhaaba. Kanaaf amma daqiiqaa sukundee keessatti gareedhaati akka Ameerikaatti miliyoonni 5 fuudhamuu qaba. Alas ijoolleen Suudan Arabiyaa keessaa na dubbisaa lakkoofsa waastaappii keessanii naa ergaa. Garee wayii qabna nama 250 achirratti siina ishee Amaddiin. Akka Ameerikaatti miliyoonni 6 gahaa jechuudha. Miliyoonni 6 iluu miliyoonni. Akka Suudan Arabiyaatti miliyoona 3. Akka Dubaayitti miliyoona 4. Kun qophaa'uu qaba. Maaliif uummatuma irratti salgiin kun immoo salgiin kun aruunni kun salgii guddaadha. Warri kan komaal nyaatti suuqiin gala warra kooti wajjin mana uffataa suuqii tokko banaa fi ofii kooti konstiraashinii dalagee dhaqaa fudhattee ana kan itti of danda'an egaa ilatti seen. Kanaaf duraan na arrasitaniitu natti qoostaniitu natti qalladaniitu gaa qaldiin illee. Ani nama biyya dhaabbate nama lakkoofsa illee jawaa qabu. Ana abiyyiin illee jawaan illee fidee walitti raasuun nama jaamarroo illee nama fiduu danda'u nama biyyaaf dhaabbate nama biyyaaf qabsaa'e nageenya rakkoo uummataa furuu danda'u. Oromoon keenya immoo gootuma ofiif kuffisuu barbaaddi goota ofii ajjeesiti. Xalaanni biraan jiru kan nama ajjeesu eenyuuni Oromoodhuma goota ofii ajjeesiti Oromoodhumatti goota Oromoo lafa hunda lafaraa taradde ajjeesitee lafaraa taradde. Malee Amma waan hojii waa jawaadhis kaama Amaddiin boo. waan itti maara Oromoo waan uummata waan itti waa maara xalaanni biraa dhufee nuun ajjeesini. Amma nuti wal eeguudhaaf na fuusisuu qabdan. Ani dargaggeessa lafaan dhufaati dargaggeessa waggaa 23ti. Ati waggaa meeqa? Dubbadhu. Waggaa meeqa? Ati. Waggaa 18. Waggaa 18 biyyiidha. Amma qaamni sii ta'ee jibsii sii ta'ee waa hundi eegamaadha. Isin galee isiin of noottamummaa qabdi.
takkaa mana hin baane yaada maammee illee jechuudha. Takkaa mana keessaa gadi hin baane jiraata. Egaa mana dhuftee. Kanaaf ijoolleen lugaa aadaa safuu waa hunda guuttatanii qaban waan ta'eef kabajaa guddaa qaban waan ta'eef akka kabajaa tokkotti waan hin jedhe kana guutuudhaaf mee onnee bichaa barreessame hundi keessan. Warri kun neettan onnee bichaa barreessaa koomentii miti. Onnee bichaa koomentii miti laa. Onnee bichaa hundi gara. Waa'ee nageenya biyyaattis yoo na fuusiftanii Oromoo walitti araaramte. Yoo na fuusifne rakkootu ni lagaa jechuudha. Maaliif akka Itoophiyaattis akka hawaasaattis hawaasni lasittee jira jechuudha. Hawaasni ni guutuu. Maaliif warri koomentii barreessitan of eeggadhaa. Bor akiraa minalbaa ta'an footuu siin jiru. Walitti daarii keessatti dhuftanii koomentii barreessitan jechuudha. Yoo malqiyaamaa footuu siin jira kun kuftu. Gaafa kuftan immoo rakkattu. Koomentiin barreessinaati onnee bichaa Karaati barreessan. daarii jaraa keessa tolloon dhaabata. Namni wama facaafatte hamma ta'anii zimmarati. Warri si adda baasuuf koomentiin taane boxanuu jaraaf ta'a bor. Si galee? Haadha manaa kooti ati yoom bishaan dhugee bulle bishaan hundee bultaame ati dubbadhume. Aliina. Yoom bishaan dhugee bulle bishaan hundee bultaame ati. Abadan bishaan nunnu yeroo hundayyuu nyaatuma nyaanne bishaan dhunnee rafna hojjetanne. Miti. Yoom bishaan dhugee bishaan hundee bultamiti. Wadaa wal iseen waan jedhu. Bishaan rakkoo hanga godhate. Miliyoonni sadii miliyoonni shan galee naannaa qabu maali bullaamti aniifate. Miti. Bishaan yoo dhugee bishaan hundee bultamiti dhaggeeffadhu. Okay. Dubbadhu gaa jaalala qabdu si qabataadha barran uummata irratti. Yoom bishaan dhugee bulee bishaan hundee bultamiti. Fadulaa yoon si jaalladhe yoon nyaadhe yoon dhugesii wajjiniin ta'a malee mambeelaa taanaan narra akkadha taanaan ishi maatii kootti galuu hin danda'a. Kanaaf iyyuu immoo hojjetachuun dirqama nurra jiraata. Rakkachuun kan nu dhufa. Laa ani nama sammuu guddaa qabu dargaggeessa lafaa ol dhufaaru si galee. Yoom bishaan dhugee bishaan hundee bultaame gaafi deebiidha kana naa deebisi. Okay, rakkoon qabu. An dhugaa. Ayyee. Ani qabeenya dhabeetii miti nama waraqaa qabu nama qaabaa qabu yaani jaalala walii qabnu walii ibsuudha waan si gaafadhu malee bishaan birriin nu booyyuu bicatee bicatu suuqiin hin galaa manneen ni ijaarama mana bareedaa qabanna jireenya gammachuu jiraatta. Garuu haala kanaan miti uummanni Oromoo kun jaalala keenya dhagaa jedhee si gaafadhe si galee uummanni Oromoo kun jaalala nuti qabnu walii yaa'essuun jedhetaniin yoom bishaan dhugee bulee bishaan hundee mul'atan bishaan shinii tokko yoo dhugee bulee atillee shinii tokko dhugee buluu qabdu. Maaliif jaalala qabna jibbaa hin qabnu. Si galee nama foon nyaate xibsi nyaate mana keessa barri walitti cufee wal reebu wayyaa gaafi deebiidha kun. Nama xibsi nyaate barri walitti cufee wal reebu wayyaa moo rakkataa yoo wal fuudhe bishaan wajjin dhugee bara keessa ba'a. Barri hin darba. Baraafuu gugee gufanii jala darban ana ilma dhiiraati. Nama dalagatee nama hojjetatee as ga'e nama qalbii miti. Tidaariin immoo carraa ilmootiin yookiin carraa ilmootiin yookiin carraa warraatiin namni milkaa'uu danda'a. Sigalee dhageeffattaa? Na dhageeffattaa? Amma qabeenyi bicummaadhaan hojjedheera tattaafadheera na dideera sigalee carraa ilmootiin carraa warra kootiitiin milkaa'uu hin danda'a. Kanaaf tidaaritti seeni namoonni baay'een afaan baalagaanii sooshaal miidiyaa gubbaatiin arrasaa turan ilaalaa turte jechuudha. Hordofaa turte. Annama xiqqaatu miti tuuma. Annama xiqqaatu ta'etti mucayyoo addanne dhungadhe sanan fuudhee gala manatti harkisee jechuudha. Annama siyyuu gadi baasee geesse. Maaliif annama ilmoo namaatti shadii yaadu miti jedhu obboleettiin qabaan. Si galee obboleettii kootti dabarsee shadii yaadu. Halaalaan itti fayyadamuun barbaada. Namni dubartii tokko immoo lafarraa fuudhee fuusisee Oromoo walitti wal fuusisaa walitti ijaaraa wal nyaachisa wal obaasa aadaa qaba safuu qaba. Gandi namaa kamuu jechuudha. Warra jala deemtanii koomentii barreessan warra jala deemtanii qalladdanus dhaabbadhaa hammaan boodatti anti daaritti seeneen jira. Onnee bichaa barreessaatii akka Suudi Arabiyaatti birriin miliyoonii 3 fuudhamuu qaba. Akka Ameerikaatti birriin miliyoonii 5 fuudhamuu qaba. Akka Kanaadaatti birriin miliyoonii 4 fuudhamuu qaba. Akka Itoophiyaatti birriin miliyoonii 2 fuudhamuu qaba. Akka Dubaayitti birriin miliyoonii 2 fuudhamuu qaba. Maaliif waliigalteedhaan tokkummaadhaan waan qabdanuun dhaabattanii na fuusiftanii mana ta'e nu gorfachuu qabdan. Isinii galee
Dhaggeeffattanii? Aliimaa kun hin taane wanti kun yaadni kun hin taane Aliima. Dinati isa waa'ee gaafa zarbii sabatti naa godhaa jette malee deebitee miidiyaarra teessee nama kana naa godhaa jetta taanaan namarra gata jetta taanaan maatiin koos galinaan jechuu danda'u siifillee na kennuunisuu danda'u. Gaafa zargii okee sappoorti si haa godhan. Garuu gaafa kan zargii irraa darbe isa boriirraa kaastee hojii galtee nan hojjedhaa yoo jette okee hojjettee yoo namni noon kennin iyyuu wal fuuna maani kan birii nama maatti goona qoy. Mube. 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 Qoyaame waasaappiitti itti dabalame qoy. Ya dawalaniiru. Obboleettii Aliima ani abbaa qabeenyaan ture. Quba qabdaa? Koomishina tokko suuqii namaa tokko birrii 500 beeksisaan mastooqiyaa jechuudha. Erga marti nyaadhee dhukkubsadheen manatti gale malee suuqii tokko birrii 500 beeksisa salgii namaa ta'e fuudha namaa ta'e bakka hundatti hin argama. Haa duratti. Dubaayin keessatti namni afur tokko natti dubbatu hin jiru. Gaafa salgii kee arba shirii ilkaan hin dhabe. Laa kunoo laal. Ilkaan tokko hin dhabe laa kunoo. Hawa tokko. Nama ijoollee maannaati. Nama 7 ta'anii irraa buusan dha'an jechuudha. Nama dheeru. Gaafa salgii kee jechuudha. An goota dargaggeessa umurii waggaa 23ti. Kan sodaa tokko hin qabne. Kan tokkummaa ilmaan Oromooti yeroo baay'ee dubbatu. Nageenya biyyattii tasgabbeessuudhaaf waan guddaa gaggeessaa ture. Sooshaal miidiyaa gubbaatti illee lafatti illee. Nama araarama barbaadu yeroo baay'ee jechuudha lolaa miti. Nama gandummaa of keessaa hin qabne sammuu furrii of keessaa hin qabu. Nama arrabsuu nama xiqqeessuu hin qabu. Garuu aduddeen eegaa jira, gaalan eegaa jira, manichi muka yeeffan qabu, an obboleessan keenan du'aa jira, awwalee musammaatiin mubaarak musammaatti shirnaa qodaa jedhe. Eessa kulifataa ture baraatti naqatee hinnan. Asii immoo magaalaatti dhufe. Magaalaatti waan dhufuuf feemasa guddaan ta'ee suuqii namaa koomishinaan birriidhaan hojjetaa ture kana dura suuqii garaagaraa jechuudha. Gaafa kana namoonni baay'een namoonni maqaa kootiin beekamtii argatan hedduu jiran as keessa jiran jechuudha.